Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota maaddana keenya kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaago jecha oduu kan isinitti himu anu marsabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa ganda Gobbee keessatti mootummaan biltiginnaa nama maqaan isaa Indiris Abduu jedhamu badii takkaan malee maqaa Shanee jedhu itti moggaasuun halkan idaa akka hidhan jiraattonni madda nageenyatti himan. Akkasumas ijoollee isaatillee halkan idaa xiyyiitii yookaan rasaasan mana irratti tumaa akka bulan maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Ijoollee xixiqqoo homaa takka hin beekne fi haadha manaa isaa mana keessatti akka malee itti roorrisaa bulan jedhu. Qotee bulaan kun nama ijoollee isaa guddifachuuf jecha halkanii guyyaa dhama'u malee kan waa'ee siyaasaa maal akka ta'e hin beeknedha. Mootummaan biltiginnaa garuu faallaa kana akkanumaan maqaa hin taane itti moggaasuun uummata miidhaa jira. Gama kaaniin hulaa uummataa irra deemanii dirqamaan shiroo barbarree irraa hanga qarshii dabalatee uummata irraa guuraa jiru. Akka maddi keenya kun jedhutti uummanni keenya baay'ee hagoogii kee jira jedhu kaanis sossobanii gara dirree waraanaa erguu itti fufanii jiru. Karrayyuu keessatti dhukkaasi qotee bulaa Oromoo fi hidhattoota Amaaraa gidduutti akkuma itti fufetti jira. Viidiyoon guyyaa har'aa baheen ilmaan Oromoo Karrayyuu injifannoo boonsaa galmeessaa jiran finxaaleeyyii Amaaraa qa'ee isaanii keessaa baasuun Oromoo lafa isaanii deebisanii akka dhuunfatantu himame. Lolli kun lola ammaan dura ilmaan Oromoo irratti baname saniin kan wal fakkaatu yoo ta'u, walumaa galatti injifannoon ilmaan Oromootiin goolabamaa waan jiru fakkaata. Lolli Karrayyuu irratti deemaa jiru kun kaaba Oromiyaa godina Wallootti tarkaanfachuu hin oolu yaanni jedhu baay'inaan asaasamaa jira. Ammaan duras bulchaan magaalaa Makkannaa sodaa baay'een qaba jechuun liyyuu haayilii baay'inaan akka achitti buusaa jiru maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Uummanni keenyas akka of eegu ergaan darbee jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun biyya keessaa kan hanga ammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa Sa'iddawwee waan qindeeffate qaba. Odeeffannoo biyya alaa keessaa immoo namoonni qarqara gama baha US jiraatan bubbeen waggoota keessatti dhufaa jiran jedhamu jala ooluuf akka of qopheessan gaafatamu. Bubbeen kun hurricaanee Henry jedhameera. Bubbeen hamaan kun tirooppikaalii irraa kan dhufu yoo ta'u dilbata New York, odola Long akkasumas New England keessatti danda'ama jedhamee sodaatamaa jira. Bubbeen hamaan kun sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 120 waan saffisuuf kutaa bulchiinsa New York keessatti labsii yeroo muddamaa labsameera. Sababa bubbee hamaa roobee makate kanaan roobni cimaan akka mudatus ni eegama. Bubbeen hamaan hurricames jedhamu kun qarqara US amma itti mul'ate kanaan yeroo baay'ee mul'atee hin beeku. Obomboleettiin rooba makate lammiilee Bahamaas 5 ajjeese. Roobni bubbee makate US keessatti sodaa uume. New England yeroo dhumaatiif kan rukutan bara 1991 keessa gara bubbeen maqaa hurricaan Bob jedhamee qaqqabe namoota 17 galaafate. Bubbee hamaa kan of eeggannoo cimaatiin hordofamuu qabaa jedhan. Bubbeen kun lolaa hamaa kan qaqqabsiisu yoo hin taanellee qilleensii fi bubbee hamaan inni qaqqabsiisu mataan isaa miidhaa cimaa fi salphaa waan hin taaneef of eeggannoo taasisuu qabna jechuun bulchaan ejensii balaa tattamaa federaalaa Biinee Kirisweel CNN'tti dubbataniiru. Ibsa baaduu danda'amu mukootos jijjigsee arguu dandeenya akkasumas erguma bubbeen kun darbeellee carraan mukoonni jijjiguu fi dameewwan mukaas fottoquu waan danda'aniif of eeggannoon jiraachuu fe'isaa jedhan. Sanbata darbe konsertiin muuziqaa magaalaa New York Central Park keessatti qophaa'ee ture haala qilleensa hamaa uumamaa jiruuf tasa akka dhaabbatus ta'eera jedha poolisiin. US haleellaa garee Islamic State ISIS damee Afgaanistaan carraan qaqqabu waan jiraachuu maluuf lammiileen ishee akka gara buufata xiyyaaraa Kaabul hin seenneef akeekkachiifte. Akeekkachiifni nageenyaa sanbata akka lammiilee US karaawwan buufata xiyyaarichaa irratti sodaan nageenyaa waan jiraachuu danda'uuf karaa gara sana dhufurraa of qusachuu jedheera. Namoonni bakka bu'aa mootummaa US qofaan akka deemuutti himamee qofti imaluu qabu akka jedhu akeekkachiifni kennameera. Qondaalonni waraanaa US akka jedhanitti wanta ta'aa jiru ilaalaa jiraachuu fi karaa biraatiin lammii biyyattii ittiin baasan barbaadaa jiru. Waa'ee yaaddoo garee ISIS geessisuu malu jedhame bal'inaan kan ibsame hin jiru. Gareen kunis ifatti Kaabul keessatti haleellaa qaqqabsiise jedhee wanti dubbates hin jiru. Akeekkachiifni kun yeroo buufata xiyyaara Kaabul alatti rakkoon itti uumamee fi gabaasaawwan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman Afgaanistaan keessaa baqachuuf osoo jedhanii kufanii miidhamuu qaqqabaa tureettidha. Taalibaan guutummaatti Afgaanistaan waliin ta'uun magaalaa guddoo biyyattii Kaabul torban darbe kan to'ate.
guyyaan namoonni xiyyaaraan balaliyuun biyyaa ba'uun akka isaan fayyamamu abdachaa buufata xiyyaaraa Kaabul dhiphisaa jiru. Namoonni US fi michoota ishee waliin hojjechaa turan akkasumas dhimmoota akka mirgoota namoomaaf duulaa turan biyya sana keessa gadhiisanii bahuu baannaan Taalibaan haloo nurratti baha jechuun sodaachaa jiru. Sanbata darbe karaa buufata xiyyaarichaa irratti wanti ta'e garuu ifatti hin beekamne. Haa ta'u malee gabaasni Sky News Stewart Ramsen akka jedhetti namoonni kumaatamaan karaa buufata xiyyaara Kaabul duratti wal muudduun namoonni kufanii caccabuun du'anii jiru jedhe. Yeroo kun ta'uttis loltoonni British namoota wal dhiibuu kana keessatti ukkaanfamuun balaan irra gahe baasaa turanii jedhe. Yaaliin Keeniyaa heera mootummaa jijjiiruuf taasiste dhorkame. Iyyata pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa heera mootummaa biyyattii jijjiiruuf galfatanii turan abbootiin seeraa biyyattii dhorke. Abbootiin seeraa mana murtee ijibbaataa Keeniyaa murtee kanaan dura manni murtii gadaanaatiin akka mootummaan heera biyyattii irratti jijjiirama guddaa taasisuuf karoorfate dhorkuun piroojeektiin heeraa fi seera maleessaa ittiin jedhee ammas innis murtuma wal fakkaatu deeggare. Piroojeektiin maqaa kaka'umsa ijaarsa riqichaa BBI jedhamu kennuun kan pirezidaantii biyyattii Uhuru Keeniyaataa fi michuu siyaasaa isaa Raayilaa Oodingaan durfame kunis jijjiirama kanaa fi biraalleen taasisuuf kan karoorfatee ture kun itti aanaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoof akka injifannootti ilaalame. Eegaa hordoftoota keenya odeeffannoo biyya alaa fi keessaa qindeessee kan simbiraan gaa ture ana Said Dawweetii fi Umar Sabaat gama teeknikaa Mu'ee Callaa nu faana ture odeeffannoo guyyaatti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan tura.